Harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti toleegaa guyyaa har'aa kana barnoota sirriitti muuxannoo qaburraa kanaan isiniif qooduu jechaadha. Sababbiin isaa yeroo hundumaayyuu barnoota sirriitti ilaalcha keenya nu jijjiiru kan walii fudhanneetu jireenya keenya gara fuula duraatti irree kan waliin gaggeessuu dandeenyudha jechaadha. Egaa har'aa kan waliin ilaallu jijjiirama yookaan immoo change isa jedhudha jechaadha. Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Yoo jennee ilaallu egaa jijjiiramni maalirraa jalqabaa, eessarraa jalqabaa, eenyurraa jalqabaa jenneetu yoo ilaallu baay'oota keenyaaf ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti kun maaliifini hundumti keenyayyuu dhala namaa ta'eetu jijjiirama kan hin barbaanne jiru, guddachuu kan hin barbaanne jiru, jireenya gaarii keessa jiraachuu namni hin barbaanne jiru gonkumaa jechaadha. Sababbiin isaa nama dalagee nama biyyaa bahee miti kadhattuun tokko kan taa'ee kadhatu maaliifini jijjiiramuudhaaf miti. Sila kanaatiif jijjiiramni garuu walii lama. Wal jijjiiramuudha moo namni waliin jijjiiramne gadi jijjiirama jechaadha. Kanaafi aniif isin har'a jiruuf jireenya keenya keessatti karamitti jijjiiramaa jirra. Duraan dursee jijjiiramni eessarraa jalqaba? Mataa kootirraa jalqaba waan ta'eef maaliifini inni guddaan ilaalcha kootirraa. Ilaalchi koo jijjiirame taanaan jireenya koo nan jijjiiraa, jireenya maatii kootii nan jijjiiraa, jireenya hawaasa kootii nan jijjiiraa, jireenya biyya kootii, jireenya addunyaa hardii kana jijjiiruu kan danda'udha jechaadha. Sababbiin isaa maaliifini namoonni tokko tokko jijjiirama yookaan immoo milkaana yoo jedhamu waan fooqii gana ba'anii waan yookaan immoo makiinaa zamana ammaa dhufe kana haaraa waan bitaniif jijjiirama itti fakkaata. Jijjiirama jechuun garuu inni guddaan inni sirriin nama badee argachuu, kan kufe kaasuu, kan dhoowwate dhugsisuu, kan beela'e akka nyaatu gochuu, kan mala wallaalee mala akka argatu gochuu, hawaasa nu duuba jira san isaa sun gara fuula duraatti akka tarkaanfatan maal gochuudha gargaaruu jechaadha. Isa kana ta'uudha jechaadha. Namni tokko jijjiirama jechuun ofiisaa tajaajilee ofiisaa gargaaree namoota kaanillee maal gochuuf daandii karaa banuufi akka inni guddatu, akka inni milkaa'u, akka inni luka lamaan deemu, akka inni jijjiirameetoo jireenya isaa ofirra darbeetoo nama kaaniifillee akka ta'u barsiisuudha jechaadha. Baay'oonni keenya jijjiirama yoo jennu nuuf hin galu jechaadha. Jijjiirama ni barbaanna jenna. Jijjiiramni kan maallaqa irratti hundaa'e miti. Jijjiiramni kan malkiidhanii miti jechaadha. Baay'oonni maadhaan fakkiidhaan yookaan immoo bifa isaaniitiin itti fakkaatu. So bifa ta'e immoo addunyaan marti bar qabeenya ta'uu abbaa qabeenyaa ta'uu ni danda'an. Garuu immoo jijjiiramni fakkii keenyaan yookaan immoo qaama keenyaan miti jechaadha. Jijjiiramni maayindii keenyaan, ilaalcha keenyaan, ilaalcha nani ofiif qabu yeroo hundumaa, ilaalcha nani naannoo kootiif qabu, ilaalcha nani namoota kaaniif qabu murteessaadha jechaadha. Sila kanaatiif obboleewwan koo kan taatan jechaadhaan kan viidiyoo kana ilaalaa jirtan dhugaa dubbachuudhaaf wanta isinitti himuu qabu akka obboleewwan kootti jechaadha. Yeroo hundumaayyuu milkaa'ina barbaanne taanaan, guddachuu barbaanne taanaan, ofirra dabarreetu namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu ni barbaanna. Inni sun garuu isa san ta'uudhaaf dursa barbaannee of argachuudha. Eenyummaa koo namoota tokko ati eenyu jedhan maqaa isaatii mata malee eenyummaa isaa maal akka ta'e, maaliif akka uumame, maaliif kara dachee kanaatti, kara addunyaa, kara hardii kanaatti maaliif akka dhufe hin beeku jechaadha. Isa saniif gaafii kennine taanaan dalagaan nama dhibu bar, hojiin nama dhibu bar, sammuu keenya sirriitti jijjiiruu qabna. Matsaafawwan garaagaraa dubbisaa jirta. Namoonni tokko tokko wantoota garaagaraa ni jalqabu addaan kutan. Sababbiin isaan addaan kutaniif maali? Biliifa aina manan jechaadha. Gizuma san pirojektii godhan wanti kun nan milkeessu, wanti kun nan jijjiiru jechuudhaan abdii kutatu jechaadha. Sila kanaatiif osoon nabseedhaan jiru abdii kutachuu jechuun baay'eetti kun nawriidha jechaadha. Baay'eetti sheemiidha jechaadha. Sila kanaatiif kun sheemii waan ta'eef gara fuulduraatti keessumaa'uu abdii kutannaan kan irratti argamu dargaggoota, shamarranis ta'ee dhiiras ta'ee jechaadha. Bakka abdii kutannaan kan isaan irratti argamudha jechaadha. Yeroo ammaa kana warroota daa'ima osoo hin ta'in yookaan immoo warra idmeen isaanii achi deemee osoo hin ta'in waxxaatii jechaadha. Waxxaatii seenaa hojjechuu danda'aniif waan tokko ni jalqabanii gizuma sana addaan kutan jechaadha. Keessumaa uumee pirezidaantii lammii biyya Ameerikaa Abrahaam Linkoo jettan kan beektan hundumti keessanuu kan inni dalagaa jammaree umurii waggaa 21 faati. Garuu immoo alaamaan isaa kaayyoon isaa milkaa'ina isaa seenaa hojjechuu kan danda'u haga waggaa umurii 52 ta'utti jechaadha. Gizee kudhanii ol kufee jira namni kun. Gizee kudhanii ol kisaaree jira, daldala jalqabee jira, haati manaa isaa jalaadhu wantoota baay'atee jira. Osoo abdiin kutatiin garuu inni ayikaan meentaalii qabaachuudhaan gara fuulduraatti never give up jechuudhaan gara fuulduraatti harkaanfachuudhaan seenaa arraa, seenaa isan daganne uumee jira jechaadha. Sila kanaatti hundumti keenya yeroo ammaa kana addunyaa kanaaf wantoota garaagaraa jijjiirama qaaman hin jiran garuu seenaan kan isaan yaadachaa jirudha. Kan baay'ee tokko namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf namni kuma ni jiraata jechuun
kuma yoo jennu qaama osoo hin ta'in maqaan isaa hojiin isaa namooti hedduudha jechaadha. Fakkeenyaaf Toomaas Edison kan jedhamu nama ampoolii kana nuuf uume. Fakkeenyaaf maayikiroo sekondii takkaaf yommuu maabiraatiin nu jalaa badu namoota hunda keessaa sammuu keessa kan naanna'u nama guddaa kana jechaadha. Maaliifin osoo inni tolfachuu baate addunyaan tuni callamaan nyaatamtee turti jechaadha. Kanaaf hundumti keenya dandeettii addaatis keessa jira. Jijjiirama addaa fiduu ni dandeessa. Poteenshaalii addaa fiduu ni dandeessa. Namoonni afaan guutanii hin dandeessu jechuu danda'an. Ati garuu noo jedhi baradhu jechuu sababbiin isaa namoonni yeroo hundumaayyuu haga ati jijjiirama mul'atu tokko fidduuf itti malee si arguu hin danda'an jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun gaafuma dhalatan du'anii namoonni muraasni immoo eega du'anii dhalatan jechaadha. Kana jechuun maalidha? Kan dhalatanii du'an maalidha? Warroota seenaa hojjetanidha jechaadha. Akka Alexander mobaayilii nuuf falaqe, akka Mikaa'el kan jedhamu kan koompiyuutera jeneetara kan nuuf uumuu danda'e jechaadha. Sirrii akka xiyyaara fa'aa nuuf uuman jechaadha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu hin dandeenye wanti hin danda'amne jiru. Inni guddaan sirriitti kutannoo fi murannoodhaan obsaan aannan goromsaa dhugaa akkuma jedhu Oromoo keenya namni obsaan tarkaanfatee bakka barbaade kamiyyuu qaqqabu sadarkaa barbaade sanirra qaqqabuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf obboleewwan koo dandeettii dhokataa sin keessa jira. Dandeettii sin keessa jiru san immoo baastanii fayyadamuudhaaf waa hedduudha jechaadha. Sababbiin isaa piroosesii gaafataa yin chaalenjii qaba. Sababbiin isaa warqeen tokko biyyee keessa akka bahu ni beekama. Isa san baasuudhaaf namoonni iddoon boolla keessatti lubbuu isaanii baasanii jiranii namoonni iddoo waa hedduu ta'anii jira. Maaliifin warqee san baasuudhaaf maaliifin gatii guddaa qaba waan ta'eef. Nutis immoo eenyummaa kee bari. Dura bakkee jirtu osoo hin ta'in eenyummaa kee ati eenyu. Namoonni iddoon bakka naannoo isaan jiran kan himatan jechaadha. Noo akkasii miti jechaadha. Inni guddaan eenyummaa koo wadhe taanan ani maalummaa koo maaliif kara dachee kanaatiif. Sababbiin isaa wantoonni kaayyoo hin qabne hin jiru bari. Fakkeenyaaf bilbilaan masin viidiyoo kana itti ilaalaa jirtan kaayyoo qaba. Maaliif isin viidiyoo kana ilaaluu barbaaddan jirta waan ta'eef sinitti agarsiisaa jira miti. Kanaaf isa kana maaliif kaayyoo isaa raawwachaa jira waan ta'eef. Kanaaf egaa hundumti keessanuu kaayyoo qabdan, mul'ata qabdan. Garuu maal hin sodaattan. Hin sodaattan malee poteenshaalii addaa akka isin keessa jiru ofii shakkinaadha. Yeroo hundumaayyuu waan hojjettan duraan dursitanii sirriitti gadi fageenyaan ka'umsa akkuma qabaattan dhuma isaa sirriitti beekuu qabdan. Namoonni iddoon ka'umsa isaanii ni beekanii garuu eessa akka ga'an hin beekan. Fakkeenyaaf namni tokko Finfinneedhaa biyya tokko deemuu barbaade ta'ee fakkeenya Wallagga ta'uu danda'a, Jimma ta'uu barbaada. Bakka san yoom beeknee Finfinneedhaa kee taanaan bakka yookaan karaa Dambidooloo kan biyyuma gara hin taane isa gatuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf ka'umsa keenya akkuma beeknu dhuma keenyas immoo sirriitti yoo beekne baay'eetti nama barbaachisaa. Jijjiiramni kan dhufu addunyaarraa jalqaba osoo hin ta'in ilaalcha maayindii kootirraa jalqaba. Ilaalchi koo jijjiirame addunyaa kana akkan jijjiiran eenyummaa koo sirriitti barbaanne ofaa argannu. Egaa viidiyoo kana waan obsaan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni viidiyoo kun isinitti tolee share hiriyoota keessaniif share gochuu ni dandeessu, subscribe gochuu ni dandeessu. Galatoomaadha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Guddaanaaf galatoomaa. Bye bye.